والبرجر بقول ها لما دندو bukan dindoo namni tokko mucaa kana argeenaan qarshii miiliyoona tokko nan kennadhee Qarshiin kaffalamu sun dhugaadha. Akkam? Nagaa. Nagaa? Naguma. Jirta? Jirra kunoo. Mana barsiisaati jennee dhufne. Hojii deemee jiran. Gara biiroo deemee jira. Gara biiroo deeme? Maaliif garuu nagaadha miti? Jechuun barsiisaa waan tokkoof barbaadee ture. Biiroo deemaatii gaafadhaas. Amma isin jiru? Jira. Biiroo jira? amma eessatti barbaadin argatamcha kana eenyuun gaafadhaa abbaa bashee nagaa jirtu nagaa keessanii nagaa jirtu baay'ee bachaa jirtu baay'ee maali eega mucaan mana kana baatee midhaan nyaadhee beeka laal dhugaadha anuun nyaanne abbaa bashee dhugaa anuun bakka riyaasheetitti nyaanne mana barumsaa anu biraa baddee akkamitti nyaanne ani waan tokkontu na dhibaayira akkumatti lafa mucaan koo dhatte wallaaltaa duroo wal biraa wanaftanii walii wajjinoo deemtu dhugaadha abbaa bashee gaafa wajjin galanne gaafa baanne na yaadadha maate mana fincaanii deeme dhugaa gara abbaa na ciniinaa Aki makai fincaa kottu kama manatti galtee mucaa turte. garuu na laaluu hin danda'amu. Ara si laallu deem. Atis na laaltu. Mana fincaan tun qabee itti nu bira akkas gortee akka nuti ni ilaalleef immoo nu ilaalinaa nu jette. Isaan booda nuti gaafa achi garagaluuf jennu sodaanne yoo ilaalle immoo jedhamiti shamarraa waan taate. Isaan booda deeqaa soddoma booda gaafa nu ilaallu maaf turte jennee itti qosaa turre. Gaafa ilaallu hin jirtu midhaan. Achumaan badde. Achumaan badde gaa ta'u. Maal wayyeesh maal laamalta ammaa baddee haftii mucaan koo. Isa man dhiphachaa jira dhugaa ta'u torban kana hin teenye dhugaa dubbachuudhaaf hin teenye. Ayyoo rafuu irribi akka kanatti girgiddaa laalaa bula akka kanatti irribi nan qabu. Maaltu mame? Carraa makeessa hin taane. Eenyuudhaaf kan dhufe? Nama ta'e dhufee bishaanuma faana gaafatan. Wallaaluma nama biraa miti. Silaa bishaan hojjetamu maal rakkina qabu kenniteef? Bishaan jee namatti tokko dhufuu namaaf kennan akkamitti akka dubbatan. Osoo macaraa teessinoon kennitani. Ammati waa'ee isaa dhiisiiti. Waa'ee maal akka yaadu barbaadde? Ammati karaa ittiin baatu duwwaadha malee waan biraa hin qabu. Dhugaa keedhame. Ani callisee dhumaan dogongoree. Waan gaariidha dhugaa. Hin beektanii yaada. Garuu ammati waan biraadhaaf hin dhiphatin. Daandii ittiin mana kana keessaa gasi baasu. Mana kana namaas ta'uuti. Maaloo ati namaas ta'uuti mana kana. Obboleettii qabdaamti maaluuti. Uffata kullee erga jijjiirradhee guyyaa meeqaan. Nyaata mallee seeraan nyaachaa jiru. Erga nafa kullee dhiqadhe guyyaa meeqaadha. Maaluuti obboleessa. Waan tokko dhiphatin. Baa'umsa kun ana duwwaa siif qofatu hin taane anaaf illee furmaata qaba. Anoo sirriitti qorannoo goona tokko miidiyaa irratti beeksisame. Miidiyaa irratti beeksifamu. Kabiraa immoo maxxansaan ture gaddaa footoo ishee agartee ture hin beeku. Suuraa ishee maxxansaan ture. Garuu gaafa deebi'ee ilaalu immoo suuraan ishee hin jiru. Iddoo itti maxxansaa ture iddoo hundumaa suuraan ishee hin jiru. Hin kaasu na shakkaan namuma beeknutu akkas godhaa jira. Diinan qabaani. Baa'umsi kun si duwwaatu hin taane anaaf illee furmaata. Dhugaa kennaa jechaarta maaluuti. Dhuguma siin jedhe. Dhuguma naan jechaarta. Natti qoosaa jirtu. Deebii an sin baasa siin jedhee sitti meera miti xumurameera. Dhugaa keedha. Dhugaadha. Dhuguma keedhaani. Dhuguma dhaabni. Dhugaadha. Baay'ee akkoon hin jiru. Natti qoosaan jirtu mini. Qoosaa miti kun. Akkas
Sana kan dia nama dia apa? Akkasumatti hundumtuu deemsa qaba. Taayama mari'anna. Namichi kun nutti dhufee naa bineensa. Lubbuu keenya irratti illee dhiibbaa uumuu danda'a. Taayama mari'anna. Akkasitti deemtu dura mari'achuu qaba. Akkamiin akkan si baasu mana kana keessaa. Na shakke yerootuma nama nutti dhiyootu akkas godhee kan jedhu shakkeen. Isa si kanaaf dhufe yoo sitti immoo. Diinan qabaan mee ala kanaa mee diida kana abbaan bashaatu akkasii kana balleessee namatti kana darbeera jenne nama haasoo nama dubbatu argita kan mucaaqoo ammaana ciraashee na jalaa balleessan. Ani diina maal mucattiin xobbee waan taateef diina baay'ee qabdi. Umuriin shamarranii gaafa dabalaa deemu akkasuma namni itti dabalaa deema. Abbaa bashii hin barbaanna. Ani immoo namoota tokko shakkeen jira dhugaa dubbachuudhaa fi tokkoof immoo bilbileen ture. Qarshii miliyoona tokko argattan jennaan argattan jedhanii gadda tokkoon irratti barreessee jira. Haa ta'u. Mucaa tokko naa bilbilee barbaacha godhaan jira. Qarshii miliyoona tokko naa kaffaltu jennaan miliyoona lama siin godhaan jedhan. Namittiin kun nutti dhuftee jennaan bineensa beektaa waraabessa tokko lubbuu keenya irratti illee dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Anama kanis hin jedhu ba'umsa kee qofa miti. Namittiin kun nu agartee jennaan lubbuu keenya irrattuu rakkoo cimaa uumuu dandeessi. Dhuguma jettee namtittiin garuu gadhee wayiiti. Namatti bineensa. Lamoosii kaffala agartee naan jedhanii waan shakkaa jiran naan jedhe. Mee tokkotu ta'e gaariidha. Tokko haa ta'u. Tokko maal abbaa basheedhaan miliyoona tokko kasaaruu qabdu isin. Basheettanii qarshii amma kana baasuu qabdu moo isin? Alakooti. Dhuguma. Isuma miliyoona tokkoyyuu mana koo kana gurgureeni mucaa koo doolfadhaadha malee ani ittiin rakkoon qabu. Anoo isintu immoo miliyoona tokko ma baastanii miidhamtu jedheni garuu rakkina hin qabu namni tokko argee. Mana koo gurguradhee mucaa koo baafadha hojii mana kiraayii keessa jiraachuu naa wayyaadha. Mucaa koo nan baafadha. Itti miyatti eega karaa isaa. Hin beeku naa bilbila. Abbaa isaan beeku naa bilbilee makannaan jedhee. Ordofi. Nan hordofaan nama nuti dhiyoo jiruudha shakkee. Rakkina qabu birritti yoo hubachuu dandeenya. Abbaa ishee rakkina maalii qaba? Mucaan harka naa geessu. Isittani rakkina qabu fidenneeni hin qabsifne abbaa masaayyuu. Maalti beekna eessatti argina? Goggogaa fayyaa. Shoo ijoollee koo. Waliin barbaaddan taanaan eeyyatu. Rakkina balaan barbaada. Yoo argamte miliyoona tokko mitiire. Kuma dhibba shan laattu naaf rakkina qabu. Rakkoon qabu. Obboleetti keenya mitiire bishaatuun. Arufte rakkoon qabu. Garuu lubbuun jirti. Maal beekna maal na bira jirti abbaa bashee maal taatan? Ani waama sannaa galuu didiimi. Na biratti moo? Abshaaloo koo. Yoo akka heerumaa ta'e jaarsan ergine. Shakkeen ni rumti laata? Ni rumti laata? Maali? Anoo keessi kun mana shakkee. Mucayyoo lubbuumaan jiraachuu ishee arguun barbaada waan kamiin isa ta'u. Heerumti rakkina qaba isa heerumti immoo. Umurii malee heerumti. Isa maal? Kaajala gaafa baasti. Kuni anarraa jibba qabuun siin jechaadha. Anarraa waan jibba qabanii mucaa koo karaarraa fuudhanii ukkaamsan malee heeruma sanatti fakkaatu. Mee ta'u heerumti immoo ta'u abbaa bashee waggaamii qaba jimbaran rakkanne nu bira akkamitti akka salphaatti heerumti. Hin ta'u. Heerumni. Yookaan yoo isheetiin geenye qaba. Hin geenye. Kutaa kudha lama gaafa bittu heerumuu dandeessi. Kutaa kudha lama bitiin heerumti. Kanaafuu naa barbaadi. Tole abbaa bashee nan barbaada. Naa barbaadi. Adara fannoorra jira. Anammam akkamitti dhiphachaa jiru hin beektu dhalako. Nan beeka anoo keessa dhiphachaa jira. Maalo? Anaafis. Naa dawwali waan irra geesse natti. Haa ta'u gaa. Ishee. Dhibbatina ammoo. Amma mucaa koo ijaan argutti amma na kootti nagaa margadhee hin beeku. Akkuma amma na argite kanaaf. Mee ta'u barbaada. Akkam jirtu? Nagaa. Nagaa keessa barsiisaa. Akkam? Nagaadhaan? Galmee fi maal si gargaara? Galmee fi miti ani gaazexeessaadha. Ani gaazexeessaa Libsuu Miidiyaati. Gaafii tokko isin gaafachuu barbaade. Gaazexeessaadha? Eeyyeen barattoota illee gaafii wajjin gochuu fi isin immoo biiroo jirtu yennaan dhufne haalota tokko tokko irratti yaada nu ibsitan jenneeti. Noori ka teenyaa soofna. Teenyaa soof wayya. Kottu. Bakka biraan jiran immoo hojii wayitii fi qoy iddoo ta'e hin jiraatu. Xiqqoon eeddaa. Xiqqoon eegi iddoo ta'e hin jiraatu hin eegi. Kana jedhan. Si argeen beeku ani iddoo ta'etti.
Nagaa namtee garuu sammuu ishee hojjetaa. Mana barsiisaa miti wanti kun. Kan barsiisaati maaliif gaafata? Barsiisaa miti shakkee nana. Maal Si shakkee? argeen bakkeetti argeen turre inni kallees. Guyyaa san lama tarii jiru. Si argee ture nu bakka beeksisaatti. Iddoo beeksisaatti. Gadee ture. Mana barsiisaa gadee. Mana barsiisaa miti ture kun. Maaliif barbaade? Barsiisaa barbaade dhimma wayii tokko jira. Dhimma sana gaafachuudhaan barsiisaa gaafadhee. Kanaafuu barsiisaa biraan deeman. Akkamitti barsiisaa bira deemu? Maali? Manni kan saadha garuu mana hin jiru siin jedhe. Kana jedhan eessaa dhuftee tees? Ani immoo biddeen tolchuu biyya keessaa. Deeta shoo dhuftee? Fuunee namayyuu. Ati maal kamitti yaada hartaa qoy? Maanni barsiisaan Hin jiru mana siin jedhe miti. Maal barbaadeetti qoy? Barsiisaan barbaade. Yookaan foon barbaade moo? Amma barsiisaa gaaffiin gaafadhu jira. Ati maanni maansa gasheesin? Ani immoo Barsiisaa waami? hin jiru mana siin jedhe. Gaardisi dhaabsifatees? Yakki mukaa dira abeera. Akkasii barsiisaan barbaade. Maal gochuuf yeroo akkasii chaafachuu kee? Maal ittiin gochuuf? Aramaa aramuudhaaf. Aramii kaa kunoo tas jira. Akkamitti taa ta'u? Afaan maal taasisaa oromifis taasisaa? Barsiisaa dubbisuun barbaade dhimma wayii. Dabarsi. Bakkeessi argeen ture sanii beeksisaa dhufu. Cika deebii siin jedhan boleessoo. Dhiisi boleessoo. Sitti nan bu'u. Dhiistu. Akkamitti na malaalaa akkasii? Barsiisaan barbaade. Maani Maal abbe eessartaati? Eessartaa? kunoo gara kanarraan gara kan Eessarta? gara kan Atin jirta. Maal abbe? Nan ajjeese. maali haala jeef Bofa akkas ajjeese hin beeku. Yeroo jalqabaaf hin ajjeese. Takka akkas bofa yoo akkasitti rukutanii hin ajjeesan. bofa eewa jeefte Gurbaa tokko dhaqee jechuudha. Nan naqe. Saan booda mana barsiisaan barbaade beektaa barsiisaa beektee barsiisaa keenya. Nan naqe boodigaardii qaba mana keessa. Woodanaamoo Nan seene gaafan seenu mana seena barsiisaan barbaade laga ishiin jedhen hin galtu naan jedhe. Nan galaan jedhen. hin ajjeef gubas Saan booda maal godhe beektaa? Hin ajjeesuun tureen. Asii gaafa na rukutu ijuma kana keessa bu'aa godhi si keessaa balleesse hin balleessu. Saan booda ammoo erga jagoo balleessite nu lubbuu kee hin balleessa dheen haadha sa'aatii kana asuma rukutee jechuudha. Asin jirta akkasuma rukutee jechuudha. Akkasuma gaafa rukutu lubbuun keessaa baatee achitti dhidhiitee yoomni hattee fudhattee Nan ajjeese. sochitti bade jage addunyaa kanarraa si haa fuudhu isin immoo. Ajjeeseen turre hindu'e hin jennee hindu'e hin jennee hin kee fakkaata. hiisi du'eera hindu'e hin jennee yaabbee Dhaggeeffadhooti. Dhiisatti na jeemna. Akka gootooti. Keessaan baasaan kanaan. Annuu keessaan baasan. Kottu dhannee jeemna Sini. hiisi na jeemna jee Na reebuu dhufaa dha taa'anii immoo jechuudha. Rana qabi. amma Rana qabi. raasin qabu wanne na jeesna maal Koota akka goona. Hordofneetu. Iddoo inni deemuudhaan shakkeen jira beektaa mucaan abbashaatu isatu haati jedhee shakkaa jira. Kottu duukaa hordofnu. bayyaatu na jirti Nan shakki na reeban qaba maamna reebarre. Abbashaatuuf jedhee na beebarre. kottu haasamoo deemna Abbashaatuuf jedhee na beejago. Abbashaatuuf jedhee na beejago. ilaataa fi juma kee kana Keessaan amboo. Keessaan amboo miijjigoo tokko hin jiru maaliin amboo. gara kanarra booyi Asii immoo. Akkasii hoo. asirra Utuu jiikoo argatee si keessan buusa. Utuu jiikoo argatee eessaan jirta si keessan buusa. iyyoo dhiisi kaalit Ni hordofnu. Suuta ija najjeessai. naji najiidhaan Ati keessa buusa ati qabda waan ta'eef ati keessa buusa. najiidha Beenu. Aabe isuma sirriisaa jaamteet beesi qabaani maal kuni asiin kot qabee deemuna tariin harkatti badduu baataa laat Keessa buufne deemnee maataa ta'e. Merre isa seeni kun. maanii jiru abbe Isa seeni. tarii ani nan jaamii argaa jirtaat Saami. Eessa jirta? aadaa sin jira godha As jirta? ani nan jaamii jedhee Eessa bu'ee malee? jiru
kana nagine na mchaches. Eenyuun hordofaa jirtu? Ana be waan hordofaa. Artaartaat. Nama hordofaa irra ka. Yoo hordofaa irra wallaaltee goggogaa. Gotta asin bee natti fakkaata. Ajjeesuun dura ture. Ma gurribichaa hordofaa irra ka. Iji kee argaa hin jiru. Argaa jiru. Isin eenyuun hordofaa jirtu asii? Tole barsiisaa waa'ee barattuu kanaa maal jettu? Waa'ee barattuun bashaatuu baduu ishee qubanan qaba. Akka barsiisaa tokkotti baay'ee dhugaan siin jedha. Laattee? Amma dhimmimmaan qabachuu dadhabutti bashaatu na gaddisiisanaan baddee achumaan hafti jedhee yaadeen beeku. Mucaa kooti anaaf bashaatu barattuu qofa miti. Daa'ima waa tokko hin beekne bineensi karaa irratti kutee haa ta'u baddee achumatti boolla keessa buutee haa ta'u mucaa duuriyyee sanatu immoo mataa immoo dha'ee immoo laga buutee haa ta'u waa'ee ishee baay'ee na gaddisiisa. Waan goonu dhabnee teenye kun akka barsiisotaatti. Tole galatoomaa silayyuu booyi na godhaa reeffa karaa mana kootii baaftanii jedhe Oromooni. Waa'ee mucaa kootii karaan dubbadhu dhabeetiin jira. Akkan waa'ee mucaa koo dubbadhuuf affeerraa naa gochuu keessaniif Rabbi biraa galata qaba. Waa'ee mucaa kootii erga isheen manaa baatee ija ishee arguu dhabeetii arguu Si fakkaata nu maal abbaa eegeef kun? Nama biraa. Meeshaalee sinarra waa inni haasoo dhaggeeffadhaan. ilma iyyaaf Sagalee abbaa kootiif baay'ee yaadee barattoota ishee wajjin baratu gaafannaa. Callis yeroo dhiyootti akka tabbee eegaltu nan godhaan. Afaan tokko haasa'u. Baatiima mana fincaaniin naqattee baatee deebi'ee hin argine jedhu. Barsiisaa gaafadhe, hiriyoota ishee gaafadhe, hamma isa dhumaa gara miidiyaatti akka dhufnu kan godhe barattuun yookaan mucaan koo kun eessa akka isheen jirtu namni hundumtuu akka naa baru. Lafa isheen jirtu, bakka isheen jirtu akka naaf dhiyeessan gara miidiyaa libsuu miidiyaa kanatti dabarfachuu dhufe. Sababni baduu ishee mucaa duuriyyee wayii jirti. Abshaaloo kan jedhamtu. Tarii. Ishee xuruu miti. Akkuma mana barumsaatti iyyuu amala gaarii qabu, amala duuriyyee, amala badaa qaba barataan sun. Inni bachiisee Intalli kun immoo isa faana riileeshinii qabdi. Tarii isa maqaa Abshaaluu balleessaa ofiisaatii yookaan gara Arabaatti ergee laala. Yookaan immoo manuma keessa immoo galchee immoo olii gadi gochaa jira. Kun nama miti. Bineensa kun. Tole barsiisaa. Qabee kaa'ee waan biraa dubbataa? Hiriiroo. Isin ishee faana qabdan. Isinoo akkamii hariiroo ishee faana qabdu? Hariiroon keessan kan akkamiiti mee? Gaaffii bareedaadha. Hariiroo ani bashaatuu gidduu hariiroon jiru hariiroo mucaa fi abbaati. Already an akka barsiisaa tokkootti baay'een ishee jaalladha. Sababni mana keessaa tokkollee hin jiru. Mucaan baay'ee jaallannaa, baay'ee nu jaallatti. Mana barumsaa dhattee amma isheen galtutti meeqan karaa eegaan inni ufti jedhee jechaadha. Rakkoon mana keessaa ishee mufachiisee akka isheen baddu ishee godhu hin jiru. Dhiyootti walitti quunnamsiisaa dhiisi. Waan nuti boosisu hin jiru siillee dhiisi. Dhiyootti walitti quunnamsiisaan illee nutillee birrii dabar waan godhu wallaanis kanatti garaas jabaachuu koo miti dhiisi. Kophaa sana guddisee beeku. Abbaan akka qoosaa gatti miti kan inni guddifate. Egaa itti fufi boo'icha kee tuufi. Kabittina laaltee naanii kabittina yaaddee naan. Dhaamsa ani qabu harki bashaatuu nyaatti. Harki bashaatuu owwaalti. Gadi badiinana. Kosiinana. Ofa baaraa itti. Naa baaraa jira. Inna ilaalu kaa murteessu kaan. Qabinaan jedhee naa baaraa jira.
mucaa cimtuu kana, mucaa bareedduu kana hadiraa iddoo owwaaltee baasi. As qabeessi kaa'ee eenyuun yakkamaa gochuuf jedha waan bineensi kun. Anaan bineensa gochuuf jedha gara kootti galagalchee waan sitti hima. Maaloodha? Si malee ji'a darbe keessa durba 3 bidee ture. Torbanii. Malaa sa'aa jirtaa? Barsiisicha akkanuma nama hamaadha? Bineensa kun. Yaa uummataa, yaa sabaa, mucaa kana nuu barbaada. Amma anatti dhagaame amma onneen koo cabe, onneen maatii ishee cabe jedhee yaadu ani. Ani mucaa koo ijaan na agarsiisaniinnan. Ijaan miti sagalee ishee gurraan dhageennan. Qaama mucaa kanaa lafa isheen jirtu bakkeetti baasee manatti deebisee naaf galchuuf an birrii miliyoona 1 nan kennaaf. Maali obsaa? Obsaa gaafii si faana gochuu dhufni malee akka boottaniif miti. Deebiin keessan boocha ta'e. Obsaa maali? Marree kaa'imeen deemna. Bu'aa jiraam. Uummanni maana barbaada. Sifa boon guyyaama tokko asitti. Sifa boon. Ayyee kabajamtoota kennaa barsiisaa garaan dadhabee bu'aa jira. Akkuma argitan barsiisaan bu'aa jira. Baay'ee bu'aa jira. Gaafii isa faana booni keessatti deebii gaa arganne jennee yaanna. Deebiin dhuma ammoo boo'icha ta'e waan daawwattaniif gara tormaa ulfaadhaa. Kaa'ime kaa'isi baasuufi. Deemsa kee ilaalcha kee akkatti ilaaltu qopheessuu qabda ija kee illee miila kee illee amma qopheessi miila keessa akkatti baasu. Eessa geessaa jirti? Eessa geessaa jirtaan siin jedhe? Mana fincaaniin geessaa jiraam. Mana fincaanii deemaa jirtu? Maal akkasiin jetture maal naa ture? Sassi nutti dhufte inni. Akkasii? Mana fincaanii taanaan rakkoon qabu. Gaara. Dafi gahii deebi. Geessuree? As dhaabadheessi. Tole. Yoo si faana seena iyyintal. Anoo fincaan nan qabne isaaf fincaa maalatti boo fincaa maaliif fiddeen? Callisi maseenii daqiiqaa 5 daqiiqaa 2 3 turtee baatuuti. Maaliif jedha shan naata xiraa? Akkam godharee achi deemaa jirra jenne hooti. Maal goona? Natti fincaan dhaabbadheen seega. Ani dhaqaan jiran jenne sin geessaa jiran jenne malee dura. Daqiiqaa meeqa tura kan keessanii? Kan keessan daqiiqaa meeqa tura? Malee kaa tokko. Deemii. Anis falaan jira meefani meetis. Dafi mee maalii maaloo dafi mee waa faleera kottume. Ilaame yoo arra afeeyyuu borsin baasa. Waadanaaf galta? Dhibba keessaa dhibba waadaan siif gala borsin baasa. An kanaan hin jiraadhu namicha kana. Callisteedhuma mana fincaanii keessa na dhaabdamani? Atanaaf qarshiidhaan si gurguraan jiraaman. Dhugaa jettee na gurguraa taatu. Amma deemtamoo barsiisaan arfu? Ammati waan biraan dubbataniiti fuula kee dhoksii akka nama akkuma duraanitti anis hin dubbadhuuti kottu hin deemu. Waan tokko hin dubbatan. Waadanaaf galtaa akka barna baastu. Boorisiin baasaa.
Ani mau bersisa achitti si oot na baasuu deeboo. Maalla dhibee sabira tafta noonan deema na yari hawaan tokko nan godhata moo sabira tafta. Ana maalla dhibee annan deema bor birrii koo fudhadheen deema. Birrii maasii hin deemu beektaa ta'u. Ammin fudhadhee nagaa sabira garuu isa kana baay'ee isa naa wayya kottu ansin baasa boritti waadaa si gala. Hawaasta? Bor maalaan akkamitti si kakadhu bor sin baasa jedheera. Kottu gaa kana caalaa si gaa asaan baay'isiniiti. Kana caalaa tirfannanii daa'ima nan seenee mati. Mudhii koo hidhadhee jireenya koof cimsa ufaatii koo dhiisee nabdii ofitti odeessa beela har'aa obseen quufa borii ilaala gommaa koo galee ta'eera mabshaala abshaala karaa maqee kasan ta'uu deege hiyyummaaf doofummaa nan baqadha fiige